waaqayyo isiniif waan hojjetu qaba. Mee warri kanatti amantanii dhuftan ilaa maqaa Yesuusiin hojiin isiniif hojjetamu jira. Ammas irra deebi'een jedha haa mul'atus hin mul'atiinis. Namni isa beeku namni isin beekin isinis hin beekin namni isinis beeka namni isa beeku waaqayyo garuu isiniif waa hojjetu qaba. Anutu waan an hojjetamiin hin bawarrettan ariifadhaati ameen jedha. Ameen. Tokko keessaniif galgala kana waaqayyo waan hojjetu qaba. Ameen. Mee seexana galaa gubbaa harka keessa ol kaasa. Anaaf hojiitu hojjetama yaa seexanaa dhaga'ee dhaattumaa takka. Ofittiin dhibaayinaa. Mitiire. Namoonni tokko beekama kelleesii ta'anii utuu tokkoffaa bahuu danda'anii kurnaffaa fa'aa bahu mana barumsaa kiyaa. Akkasiin ta'inaa. Hin dandeettii qabu. Humna qabu. Beeksiin isaanii gaariidha. Hojjechuu danda'u. Garuu kelleesii. Yeroo namni mana barumsaa baratu isaan forrofanii bahu. Abaluu cimaa turre. Cirri cimaa ture sirriidha. Forrofuu isaatu balleessi malee. Forrofanii bahu waaqayyo nama hawwashi. Kanaaf maal jechuu barbaadeni bakka waa isinidha amantiin keessan jabaachuutu irra jiraata. Harka keessa mirgaan fuudhaa daqiiqaa yartuu kadhannee gara sagalee waaqootaan isin fida. Hallelujah. 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 Oh katusati aladia. Hallelujah. Amma sirrii beenjira. Dhaloota jala eebbi bara baay'eetu isaanii galii. Dhokatee bira ga'uu dadhabanii utuu walii du'anii siif galuu dabarfamee harka keetti kennama. Inni namoonni baay'een utuu bira ga'uudhaaf hawwanii bira geetuu jedhanii lubbuun isaan foon isaanii addaan ba'ee warri sokkan hankee garuu maqaa Yesuusiin qaqqabdee nyaatta. Mee warri kanatti amantanii yaamee jedhaa takka. Ola hiba nila tona mashia dia. Ana wasitima. Carraan dhaloota jalaa gubate. Lubbuu nama baay'ee dabarse hankee garuu maqaa Yesuusiin qajeelee hiidhuudha. Waaqayyo fudhataa si harka keessa. Isa waan biraatti yaabaa. Laphee keessa waaqayyo taphattanu. Inni danqaraa cabsee karaa asii dabarsu waaqayyo addana jira. Har'allee haalonni baay'ee ulfaataa ta'a. Boriin kee garuu guddaadha. Gaya kahola tina mashadia. Har'allee namoota gidduudha. Namoota duuba deemaa jirtu. Carraa hiriiraa yoo arganneta. Yeroo ati hiriira dursitu garuu waaqayyo bola fidaa jira. Ol fudhadhaa harka keessa. Marban feena mashina bakiina makola dia. Albuunni dhaloota jalaa dhokate. Albuunni dheeriin lafa keenya keessaa dhokate. Maqaa Yesuusiin barati jiraattu kana keessa mul'atee argama. Ol fudhadhaa harka kee. Maataa shuuta liyaadiyaas. Hiirorra nama shadia. Ulaagaa malee maqaa gooftaa Yesuusiin karaa hin beekamne mataa wanta sanarra ol baatee Lorra jala kina mashada bagadia. Hira bokadia santia. Iyadamni nama biraatee namaa jira. Iyadamni nama baay'eef karaa olfamee jira. Iyadamni nama baay'eef karaa eegamee jira. Waaqayyo garuu naannessee siin taasisee hojjeta. Lorra bashadi. Adela waan sitti mana dhaga'i. Waaqayyo warra roorri isaan karaa kee afaan qabachiisa. Wa'ayya kabatina mashalatia labakadia makatunatia. Hangafummaa warra sanaa naasaam. Jabinni jabina beektotaa naasaam. Maqaa Yesuus Kiristoosiin utuma jabaan ta'e jabummaan kee dubbatamuu jalqaba. Mergaa kennan harkaa harka keessatti fudhate. Ergaa naasaa'eera. Burqaa waggaa dheeraa namoota jalaa goge. Burqaan dhaloota waggaa dheeraa jalaa cuqqaala beekaa naasaa'e dhabe. Waaqayyo karaa kee bakkeetti baasee dhaloota boqochiisa. Hiina masheeka watu. Wafuudhaki waatu ta'uuf. Ati dhageenya waa ta'uuf. Warri baragaa kun baratetti mataa diina kee yaabbattu. Lagata deedia. Warri baragaa kun barate mataa diina kee achi gadi muncirtu siita.
sheka pala dona shedia. Mer funa dar kagesa. Berkat. Lola bash. Lola dias. Mali jo wanda ga du kana jo ne ko tacce je ma jo ifadu funa dikim sisa. Lo habi kamora jena kira pala dona masha. Ina mota bitirati gadi je tajiru jira. Ina mota wa ayon fiasa ki kute fune ade mu bar pali jira. Ina mota kara bana mu bidar kana jira. Ina mota kara jatan jira. Ufrana kagesa. Oh. Salet yang mahumman kesi deri ugaya. Shaka bosan tina tina maka tina baya toda na bashadia. Lako radia shanke baradia. Dosi dina ke tinga. Ya katia boy chini si boy shadu hinga. Wa ayo tu kanu baju ifa koti na kadene kimpa mungura na anjera. Oi frenda ke samit kami. Betul Ramin Thai Hei roda sana ya haba lehinko. Waktu tahu elago pa elago kaina moda burka ratika di roshuna. Na moda burka be kum satin dibuda. Ara burka be kum satin anodas kesa dibu berbaru baru. Ya. Hola lo basan nene mega lato janti farala di santia. Dikim orotonko hobenedias. Wakayo na tinu bachajira. Tongkol toda warri tani anoda ko miru na warri bani kaba munanjira. Mereka bisa mergal fuda. Nama kalam irka kesan jiru raga titi saraka kesan ka. Harka bita kesan nama raga ina. Nama kalam irka kesan jiru arka kesan mergal raka. Bariche kalam irka waga yodina ke arka fude shige. Abe amenjela na wajiri. Barati wa taki himiru da liva na kia pia santia. Karan sagante famne karani mamne karayalam. Nama wa kapura dia. Nama waga ya tafsir fudu or kasu jira amin. Wait anu maida. Eda. Mara katembe. Furatani surat asakan. Istani isa. Wari yada ke yang ke sawaga yo jiwali gareju. Afur ke sawaga yo tira meore jiru. Isakana nagar. Waga yo skana sini fingot. Wari taman tanamen. Ila bago nambari samne ku sabakana kesa abit bakki acci gadi fini adu. Lappin anota kana kesa accol fini ne wan tayaw. Abit wali tidak pada mau jalan harga. Amin. Mari kun jenana kan nani wagai. Wani sangke ada mas. Wakaram wani wagai yo gofta macahunna atta to konfida. Kabejo nengko tina pinggugu fantina gugu si sunanje. Haleluya. Jadi ti sani rakke ke sangka. Miri kita ti baye na mana ga bawa ko natti. Tuwa kayo natti mini mongo. Eda radi benje. Baye miri kita tamana. Wakayo baranta jaji do kesa miri kita rakkana wajinta unatti merawante. Amen. Tuwa kayo natti dubati ni mongo. Amen. Digma don den diviku papa sotan daya hoko lemin tafa. Itu pepem halton interferitan santia. Nama turbarat tawarik. Ada yabar refame. Chapan itu golame. Harka kan abidda kana kes harka cie dari tufe. Nama turbat tiken nur abidda ni majur narga. Ani wala turba kana kesa carra ka banamni jiru iye amin jiru. Gati tisar arke ke sering kasina arke mereka.
utuki imi hamamoota olooti kan piraajentii kaansiyantiya. Warri kun maalidha baroota keessatti warra dhaloon ajjabanii adeemanidha naannoo. Maal gootan amma xalayyaa beekamtii dhaloon ittiin beekaman gubaa'ee kana gidduudha nama 7 kennama naan jedha. Biqilaan kaasiin harka keessan. Do ofii alpiin oddu waaqayyo maallatti isaan kana baroota keessatti ofii koon duukaa deemanaan jedha. Ofii koon duukaa hojii hojjedhanaan jedha. Ofii koon hojiin daangaa cabsee tarkaanfadhee biyyatti mul'isa. Ilaa namoonni 7 kun gubaa'ee kana gidduudha. Iyya guddaa iyyanii lafa jiranii kaanii akka nama maraate lafatti uftumaa konkolaatanii lafanaa wanti addaa kan irratti ta'utu jira. Namoonni kun gaafa kun ta'u sochii guddaa tokkotu ta'a. Warri kun warra beekamtii addunyaa ati kan namaa laali gad jedhii bara jireenya kee taazaabii namaa ta'anilaa waaqayyoodha. Tokko ilaala baay'ee amma maqaa galloota libatii nama kee ati assantiya. Nama simbira jiru raata keessanii fuudhina ilaa ta'uuf ilaa wanti kun ta'uuf nama 7 irratti ta'uuf ilaa 3 gaafa jedhu nama 7 irratti iyyuu raawwatama. Takka Yesuusin 3 ilaa raawwatame namoota iyyaame lafa tuttuman namoota 7 argaa waaqayyo guyyaa kana jalqabee ana waaqayyo waraqaa addaan harka isaaniitti kennanii dubbachaa jira. Kaabaayyaatu hiina bakkaatu safaradika heeroo nama shiina bakiina makaayo hoola dhiira namarratti dhufitira nama yaadu nama hafee jira ila nama alaa karaa weerraa kana nama arga. Yes, 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 namata yaa kaadina makraadiya sa heeroo nama shiina bakiina makraadiya heeroo nama bagagadaga santiina nama diina masheeka heeroo nama diina masera barradiya nama sheediya heeroo bagagadaga diina masakiya paradiya. Arti keessa walitti turbataa waaqayyo si guddaa kanaaf ulfina guddaa fidaa. Galateeffadhaa akka keessa itti turbataa. Irraa kana seenjedhaatti naa himaa takka. Warra kanni isaan nama darbee deemuudha warri jettanii iyyaati kee fudhaa ameen jedha. Nama darbee deemuudha irraatti naa himaa takka. Ola hafi hafi sadia. Namoonni kun amma yoo namatti daa'ima waa nama ergaa kun argachuun irra jiraatu jiru. Ani nama darbee deemuu dheeraa wajjin. Warra darbanii deeman jira. Ilaame caakkaan jiru hin daangessu. Wanti dhaabatee jiru hin daangessu. Wanti ka'es wanti ka'udha. Wanti ka'es wanti ka'u hin daangessu. Ina waan sitti inni kaleessa ka'es inni amma ka'ee jirus inni borka'uu hin daangessu. Hankeenya gama ameen. Noi sana siraallee deemu kana siraallee deemu Yesuusin ilaallee kaan. Waaqni namni Yesuusin ilaaltee deemtu ani isa ilaaleen ka'ee dhaame guddisaa. Gargara kana maqaa gooftaa maqaa Yesuusin siif wanta qulqullaa wanta eebbifamaa wanta dhaloonni dhalootaaf kaawwanii utuu dhaqiin du'an dargaggeetti jedhamu. Mereka keessa sochoosaa. Ani arga wanta qulqulluutu gara ilaayyaati. Si arga waan qulqulluu gala. Warra makanii akka garaa isaanii ta'an waaqayyo dirree keessa kan ittiin ari'ee baasu siin qaba waaqa. Argan maali akkamiin godhaa? Meeqii sochuudha? Waaqayyo siin ergaa guddaa qaba. Ameen jedhaa guddisaati. Ati bara kee keetti waan barqa yaarii isa jedhamu hin beektu ati. Dirree galtee dhabatta ameen jedhi. Waaqayyo kana booddee waaqayyo ayyaramaa kana qayyaree akkas qayyaree sana qayyareen hin jiru. Waaqayyo diina kee dirree keessaa ari'eera. Namni tokko duwwaan harka isaa fudhatee ariifatee waaqayyo diina koo dirree keessaa ari'eera jedhee haa dubbatu.
Yesuusiin isiniif haa ta'u. Ameen. Isiniif burqaan dhufeera. Isiniif eebbi dhufeera. Isiniif ulfinni dhufeera. Isa namni maraataa jiru keessa tokko afaan dubbachuu sodaatanii warra akkasii nan jiru. Isinii wajjin walii gala rakkinni hin jiru. Nama tokko nama lama caalaan taatan. Sagalee Waaqayyoo keessaa gabaabseen sagalee Waaqayyoo isinii dubbiseen daqiiqaa yartuu organ isitti darbee booda deebinee Waaqayyoon kadhanna. Namoota 15 gubaa'ee kana gidduudha salphina isaanii ulfinatti jijjiira gargara kana naan jiru. Isiniif haa ta'u. Namni sadii maaliif akka isin hin fudhanne hin beeku. Nama 12 ta'eera Waaqayyo isiniif haa godhu isiniifis. Nan dubbisa sagalee Waaqayyoo kan Iyyaasuu boqonnaa 6 beektuun nutti keessaa nan dubbisa. Akkana sababi Israa'elootaa karri mandaraa Yerikoo jabaatee cufame ture. Namni keessaa gad hin ba'u olis hin galu ture. Waaqayyo Iyyaasuudhaan ilaali Yerikoo mootii isaa fi loltoota isaa warra jajjaboo wajjin harka kee keessa isaan buuseera. Nan buusaa moo buuseera? Warra kam waan sadii haasaa iddoo kanatti mootii tokko loltoota isaa warra jajjaboo waan lama loltoota isaa warra jajjaboo wajjin maal godheera? Harka kee keessa buuseera. Ati immoo namoota mi'a waraanaa lolaa hidhatanii wajjin mandaricha guyyaatti si'a 7 naanna'e guyyaa 6 akkuma kana godhe luboonni 7 fiinoo 7 baatanii saanduqa kakuu dura haa deeman. Guyyaa 7ffaatti immoo luboota fiinoo afuufaa haa deeman wajjiniin mandaricha si'a 7 naanna'aa. Yommuu isaan utuu gargar hin kutiin fiinoo afuufan akkuma sagalee fiinoo dhageessaniin namoonni hundinuu guddisanii itti ayyan. Yommus masaraan mandarichaa hin jiga. Maanta Waaqayyo si waan nu kuffisamee yoo jettan. Wanti bara baay'eef naannoo kana jabaatee dhaabate yeroo dhiyootti jiga. Mandarichi hin jigaa namoonni adda addaan hirra yaa'anii qajeelanii olitti hin galu jedhee. Ameen. Warri silkii keessan qabattan saalentii godhaa ariifadhaati. Inni sababa keef ijaarame ijaarsi hamaan hin jiga. Kan jedhu irratti lallaba. Nama sin bira jiru qaba. Ijaarsi hamaan jedhaa guddisaati. Sababa si godhateedha. Ijaaramee jiruudha. Hiikku faayidaatti na dhufa. Ni harka keessa ol kaasa hiikku faayidaa takka. Sabni kuni sabni Israa'el waggaa 430 guutuu biyya Misir keessa turanii Waaqayyo biyya Misirii baasee deemsa jalqabsiiseera. Saba deemsa jalqabee karaarra jiruudha. Nama sin bira jiru qaba. Nama salphaan seenan deemsa jalqabeeraa jedhasti na. Itti qaamayyuu qaba sirriitti. Nama salphaan seenedha. Kan deemsa na jalqabsiise abbaa qabaa jedhatti na. Mee abbaa isa warri beektan ameen jedhaa jabeessa. Saba waggaa 430 rakkina jala ture, dhiphina jala ture, boo'icha jala ture, dhiibamuu jala ture. Saba karaa jalqabe argina. Sabni karaa jalqabe kun kakuudhaan karaa jalqabe. Ameen jedhe. Abbaan barbaade yoo du'e hin duutu. Abbaan barbaade haqqee kolkas nam tokko ariifadhu ol ka'ini an nama karaa ta'uu fide. Ayya kaba bashaan namni dhaggeeffadha saba kana kan karaa jalqabsiis kan deemsa jalqabsiise abbaa qaba. Isinii galeera? Itti gaafatamaan saba kanaa jira. Itti gaafatamaan saba kanaa jira. Itti gaafatamaan saba kanaa maayidha? Jira sirriitti jira. Abbaan saba kanaa jira. Fuudhee manaa bahee karaa jalqabsiise.
warri Yesuusin karaa jalqabdan. Warri Yesuusin karaa jalqabdan. Uni Yesuusin karaa jalqabne ameen. Kana booddee maaltu ta'e? Karaa jalqabanii utuu deemaa jiranii. Maal ta'anii? Jiraan ol jiraan isaa. Utuu karaa jalqabanii deemaa jiranii maaltu itti dhufe? Galaana diimaatu itti dhufe. Karaa jalqabanii garuu galaana diimaadha kan dura isaanii dhaabatu. Dura isaanii haa dhaabatu iyyuu malee karaan darbaa ammas jira. Harka keessa ol fuudhaa. Ammayyuu karaan darbaa jira hidhaa iyyaata. Inni bira jiru qabaaf isheef karaan darbaa jira hidhaatti naa himaa takka. Inni si wajjin jiru Yesuus si ceesisa hidhaatti naa himaa.